Shama nagaa jirtu hordoftoota chaanaalii Firaa'ol aappii jalatti argamtan nagaa keessanii isiniin jedheera. Har'aa hubannoo xiqqoo tokko qabadhee isinii dhufeera. Hubannoo ani qabadhee isinii dhufe kunis akkamitti salphumatti suuraa keenya googilii jala ol kaawwanna jechuudha. Googilii jala Gmail akkaawuntii keenya jala jechuudha. Salphumatti akkamittiin akka ol kaawwannu isiniif qabadhee dhufeera. Isin immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka ga'u yeroo yerootti immoo viidiyoon keenya akka isin bira ga'u subscribe fi mallattoo bilbilaa tuquudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Amma kallattumaan yeroo keenya qusannee garasitti deemna jechuudha. Mallattoo footoo jettu kana argitaniirtu isheen yeroo baay'ee bilbila keessan irra jiraachuu qabdi. Yoo isa qabattanii kallattumaan garasitti deemna ishee xunna jechuudha. Akkuma ishee xunneen iddoo suuraan keessan googilii jalatti argamu kana argitu iddoo sana xunna jechuudha. Kallattumaan akka isa xunneen amma mallattoolee garaagaraa dhufa barreeffamoota garaagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf backup is off kan jedhu kun otoo isa oonii gootanii jechuudha. Isa oonii gootanii turn on backup iddoo jedhu kanatti otoo tuttanii kallattumaan bilbila keessan jala kan jiru hundasaa googilii irra isinii ol kaa'a jechuudha. Googilii irra samminni isinii ol kaa'u kun immoo argitaniitu gara gadii kanatti account storage jedha. GB 15 dha jechuudha. Kaampaaniin Google kan eeyyamu. Ana dhaggeeffattoota keenya egaa iddoo kanatti ani amma fakkeenyaaf 226 meegaabaaytii ol kaawwadheera jechuudha. Meegaabaayitiidha jechuudha. Inni kan eeyyamu garuu GB 15 dha jechuudha. Kaampaaniin kun iddoo kanatti argitaniitu amma kallattumaan isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo tokkotti akkamitti akka ol kaawwatan yookaan immoo gargar baasanii akkamittiin akka ol kaawwatan isinitti agarsiisa jechuudha. Na hordofaa. Ishee amma iddoo kanatti xunna jechuudha. Iddoo ishee gara gadii kana otoo hin taane turn on backup kan jettu kana otoo hin taane backup is off kan jettu kana irratti xunna jechuudha. Asirratti xunna. Kallattumaan iddoo kanatti jechuudha. Ishee select jettu kana argitaniirtu. Select sana xunna jechuudha. Yeroo tokkicha select sana xunna sana booddee suuraa filanne kan ofii keenya filanne irratti kilikii goone jechuudha. Right akkasitti itti goone suuraa gosa filanne sana jechuudha. Hunda isaa otoo hin ta'in kallattuma sanatti dabarsina jechuudha. Dabarsuudhaaf immoo akkas goone iddoo mallattoo dileetii fakkaattu mukkee kan jirtu kan jirti jechuudha. Ishee kana argitaniirtu. Ishee yeroo tuttan kallattumaan akkaawuntii keessan jala isinii gala jechuudha. Ammaaf nuti hin barbaannu waan ta'eef hin dabarsinu kana jechuudha. Yeroo bilbila jalaa immoo dabarsee isinitti agarsiisa iddoo biraatti. Fakkee duubatti deebina jechuudha. Duubatti erga deebinee iddoo kana xunna jechuudha. Ammas itti deebineetuma iddoo kana xunne sana booddee backup kan jettu kana argitaniirtu on backup kan jettu kana ishee irratti xunna jechuudha. Ishee irratti xunna jechuun bilbila keenya jala kan jiru hundasaa yoo kan barbaannu ta'e bilbilicha flash gochuudhaaf yookaan waan garaagaraatiif kan barbaannu yookaan kan namaa deebisnu ta'e googilii keenya irratti dabarsinee deebisuu hin dandeenya. Isa irratti yeroo tokko xunna jechuudha iddoo kanatti. Akkuma xunnee maal nu gaafata iddoo kanatti argitaniittu quality garaagaraa gaafata. Isa quality sanallee dhiistanii waayifaadhaan yoo ta'e bareeda. Waayifaa sanas bantanii waayifaadhaan yoo fayyadamtan yookaan immoo intarneetiidhaan gaa 4G laayitii yoo ta'e biyya keessa warreen jirtan bareeda jechuudha. Confirm iddoo kana xunna jechuudha. Confirm kana ajaji taana nama bilbiloota jala kan jiran hundaan dabarsa jechuudha. Amma irratti kilik godha. Egaa hordoftoota keenya amma irratti kilik goona iddoo kanarraa naannoo kana argitaniirtu irra naanna'aa jirti iddoo kanatti. Iddoo kanattis immoo dabarsaa akka jiru agarsiisa jechuudha. Naaf dabarsaa jira jechuudha. Ammaanii waan hin barbaanneef dafee tanan akka hin dabarsine iddoo kanatti tuqee dhaabsisuu yoo hin barbaade jechuudha. Tuqeera iddoo sanatti amma. Iddoo sanatti akkuma hin tuqeen iddoo tana argitaniirtu mallattoo sadii kan jirtu kana iddoo sanatti yeroo tokko tuqeen backup setting jedhee duubatti deebisa jechuudha. Hin barbaadu dabarsuu wanta ta'eef jechuudhaani hundasaa amma ishee iddoo backup setting jettu kana irratti tuqeera. Tuqee ishee kana argitaniirtu backup and science kan jettu tana argitanii iddoo kana jalatti cuftu jechuudha. Waan kana cuftu dhaabsisee jechuudha. Ammaanii dhaabsisee ergan dhaabsisee duubattan deebi'a jechuudha. Duubatti deebi'ee amma immoo kabajamtoota keenya kan isinitti agarsiisu duubatti deebinee akkamittiin akka daawunlood godhaniif isinitti agarsiisa jechuudha. Amma akkamittiin akka daawunlood godhanii dursinee gaalaarii keenya jala ilaalla dursa. Gaalaarii keenya jala suura hin jirre ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf suura mallattoo odaa fakkaatu tokkoon buuse jechuudha. Ammaanii as jala hin jiru iddoo kana hin jiru argitaniittu. Kallattumaan kara iddoo dura jalaa baanitti deebi'ee
isinitti agarsiisa jechuudha. Photos kan jedhu san jala gala. Erga isa jala galee amma fakkeenyaaf iddoo sarchiis godhachuu hin dandeessu. Dhaggeeffattoota keenyaaf sarchiis gochuu hin dandeessu. Suuraa sana yeroo ol keessan maqaa keessaniin yookaan maqaa barbaadaniin gootan taana fakkeenyaaf ammaani suuraa jedhee kan seefii godhe jira. Suuraa kan jedhu sanarratti sarchii godhee amma suuraa toon jedhee sarchii godhee argitaniirtu suuraa iddoo jedhu sarchii godhe jechuudha. Suuraa kana la anama seefii godheen jechuudha. Iddoo kana suuraa jedhee sarchii goonan naa fidee maqaa jala godhachuu hin dandeessu. Salphumatti baafachuudhaaf jechaadha zalaayee. Amma akkamittiin akka daawunlood goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Daawunlood gochuudhaaf amma suura tokko filanne jechuudha. Iddoo kana argitaniirtu suura kana filadheanii suuraa kana kaawwanni jiru argitaniirtu akkuma argitan suura ishee kana jechuudha. Amma ani daawunlood godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Mallattoo ishee asii kana argitaniirtu sadii kan agarsiistu kana tuqaa sadii asii olii isheen tuqaa akkuma ishee tuqeen mallattoon daawunlood naa dhufa jechuudha. Iddoo kanatti mallattoo daawunlood kana yeroo naa dhufu yeroo tokkoon tuqaa amma daawunlood godhaa argitaniirtu. Daawunlood godhee fixeera jechuudha. Daawunlood godhee iddoo kanatti argitaniirtu daawunlood kompleet jedhee fixeera. Amma iddoo kana jalaa baanee amma dhaggeeffattoota keenya akkamittiin akka jala ol keewwannu isinitti agarsiisa jechuudha. Na hordofaadha. Gaalaarii keenya jala deemne jechuudha. Gaalaarii keenya jala deemnee suuraa sana eegne jechuudha. Bu'eera suurichi bu'eera iddoo kanatti argitaniirtu bu'eera akkasittiin bu'eera. Amma as keessaa ni filanna jechuudha. Filannee akkamittiin suuraa achi jala akka goonu filanna. Yeroo achi jala godhuu barbaanne suuraa keenya tokkos ta'u dursa isinitti agarsiiseera hubattanii as jala ammoo yeroo gochuu barbaadan tokkos ta'u lamas ta'u amma kana lamaan select irratti godhee achi jala ol kaa'aa jechuudha. Kallattumaan sheer iddootti argitaniirtu sheerii kana tuqa jechuudha. Sheer erga xunnee in eegne jechuudha. Eegne kunoo photos upload to kan jedhu barreeffama isaa hunda dubbisiisuu yaa hunda isinii dubbisiisuu baatee rakkoon qabu jechuudha. Isa irratti xunna jechuudha haal tokko. Upload kan jedhu fideera amma argitaniirtu iddoo kanatti fakkeenyaaf Gmail garagaraa qabaachuu dandeessu. Yoo Gmail garagaraa qabaattan iddoo kana jalaa tuttanii kabiraa barbaaduu dandeessu jechuudha. Ammaaf ani isuma irra jiru kana jala ol kaa'aa. Isuma irra jiru kana jala ol kaa'uudhaaf iddoo kana xunna jechuudha. Barreeffama kana upload kana argitaniirtu tuqeera. Barbaadaadha amma argitaniirtu dhaggeeffattoota keenya. Barbaadaadha ol kaa'ee jechuudha. Upload complete jedheera ol kaa'eera suura keenya akkasittiin ol keewwachuu dandeenya jechuudha. Idduma kam biyyuma kamiyyuu yoo jiraattanii suuraa keenya haala kanaan ol kaawwattanii yeroo iddoo feetan deemtan suura keessan Gmail akkaawuntii keessan qofa qabattanii suuraa keessan buustanii itti fayyadamtu jechuudha. Gonkumaa isin jalaan badu isin jalaan cabuu jechuudha. Akkasittiin ol kaawwachuu dandeessu jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya nagaataa isin immoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuquudhaan yeroo hunda viidiyoon keenya akka isin bira ga'uu fi hiriyoota keessan bira yaa ga'uutan share like gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Nagaataa kabajamtoota Firaa'ol aappii chaanaalii jala warra jirtan nagaataa galatooma.